Faawundeeshiniin Dibooraa guyyaa saalessa sammuu daawun sindireem addunyaa bara kanaa yeroo ja'affaaf mata duree tokkummaan qophummaa injifachuu jedhuun addabaabaayii michummaatti kabajeera. Saganticha irratti haasaa kan taasisan hundeessaan Faawundeeshinii Dibooraa obbo Abbaaduulaa Gammadaa ilaalchi saalessi sammuu abaarsaan yookaan cubbuudhaan dhufaa jedhu jijjiiramuu qabaa jedhan. Daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatan dheekkamsa uumaa osoo hin taane akka kennaa addaatti fudhachuu qabnas jedhaniiru. የአእምሮ ውስንነት ጋር የሚወለዱ ህጻናት daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatan dheekkamsa waaqayyoo osoo hin taane kennaadha. Kennaa waaqayyo nuuf kenne kana haalan kunuunsinee deeggarsa barbaachisu taasifnee fi bakka barbaachisuun ga'uu waan hin dandeenyeef hundaa ol haadholiidhaaf ba'aa guddaa ta'anii itti fufu. Isa kana jijjiiruu qabna jennee amanna. Hojii faawundeeshinichi hojjechaa jiru kanaa ol babal'isuu fi itti fufsiisuuf deeggarsi qaamolee garaagaraan taasifamaa jiru cimee itti fufuu qabaas obbo Abbaaduulaa Gammadaa dhaamaniiru. ዲቦራ ፋውንዴሽን ጅምር ላይ ነው ያለው። Faawundeeshiniin Dibooraa jalqaba irratti argama. Hojiin jalqabe kun itti fufuu qaba. Guddachuu, bal'achuu qaba. Amma deeggarsi taasisaa jirru naannoo muraasattidha. Kana keessaa bahuu qabna. Kanaaf ammoo deeggarsa adda hin cinne barbaachisa. Kana qofaa ofii keessaa bahuun hin danda'amu. Maatiin qofaasaa Faawundeeshiniin Dibooraas kophaasaa keessaa bahuu hin danda'u. Hundi keenya kanarraa asitti argamnes kanaan dura deeggarsa taasisaa turres har'a kan jalqabnus deeggarsa keenya cimsuun kaayyoo kana milkeessuu qabna jedheen amana. Keessummaa kabajaa sagantichaa kan ta'an ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee lammiileen saalessa sammuu qaban akkuma namoota kaanii baratanii of danda'uun guddina biyyaa keessattis ga'ee isaanii bahuu danda'u jedhan. Hojiin daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatanii deeggaruus hojii nama tokkoo qofaa osoo hin taane deeggarsa hundaa kan gaafatu ta'us Dr. Ergoggeen eeraniiru. ለብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን kutaalee hawaasaa rakkoolee hedduuf saaxilamoo ta'an yookaan ammoo ijoollee ol adeemtota keenyaaf deeggarsa taasisuuf hundi keenya akka nama dhuunfaattis akka hawaasaattis akka mootummaattis akkasumas qaamolee dhimmichi ilaallatu hundi waliin hojjechuu qabna. Akkuma beekamu fedhiin daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatanii garaagara. Kanaaf wantoota fedhii isaanii kana milkeessuu danda'u hojjechuun ammoo hojii hunda keenyaati. Akka ministeera keenyaattis imaammata baasuu dabalatee hojiilee hedduu hojjechaa jirra. Faawundeeshinii Dibooraa waliin hojjechuufis qophiidha. Ministeera Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gama isaaniin waa'ee daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatan ilaalchisuun hubannoo lammiileen biyyattii qaban guddisuuf hojii faawundeeshiniin Dibooraa hojjechaa jiru akkuma jirutti ta'e sochiin jiru kanaa ol guddachuu qabaa jedhan. Akka seektara fayyaattis dhimmicha irratti qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechuuf qophii ta'uu himaniiru. እንደ ጤና ሴክተርም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር akka seektara fayyaattis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun keessattuu daa'imman rakkoo saalessa sammuu waliin dhalatan karaa carraa hojii argachuu danda'an irratti faawundeeshinii Dibooraa waliin tumsaan hojjechuuf qophiidha. Nuti Itoophiyaanonni sabdaneessummaa keenya karaa hedduun ibsina. Kun cimina keenya. Kanaaf duudhaalee keenya kanneen lammiilee saalessa sammuu waliin jiraatan gama barnootaa, fayyaan, tajaajilaa fi dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti hirmaannaa guutuu akka taasisan gochuun sabdaneessummaa dhugaa keenya mul'isuu qabna. Ministeerri Fayyaas hojii hubannoo uumuu dabalataan hojiilee faawundeeshinii hojjetu hunda deeggaruun itti gaafatamummaa keenya ni baana. Faawundeeshinichi Addis Miidiyaa Neetwoork dabalatee qaamolee deeggarsa garaagaraa taasisaniif beekamtii kenneera.